Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Waliif TV oduuwwan keenya kallattiin isin bira dhaqqaban qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan teenya kallattiin amma isin bira dhaqqaban kasnittium amburuu mashiitiin waliin tura. Hangafoota oduu teenyaatiin itti ki'annam. Poolisii magaalaa Finfinnee haala waqtaawaa dawoo godhachuun qaamoleen dubbii nunnusuu fedhan hojii seera cabsitu tolchuu irraa akka of qusatan akeekkachiise. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii lama UNFPA fi UNICEF murtee seera hawaasummaa fi koorniyaa idil-addunyaa irratti Itoophiyaan keessa deebiin akka waadaa galtu gaafatan. Hawaasni horsiifatee bulaa godina Gujii mootummaan akka isaaniif birmatu gaafatanii jiru. Jala bultii yaadannoo guyyaa warraaqsa Islaamaa sababeeffachuun Iraan sirreeffamtoota seeraa 10,000 ol gadhiichee jirti. Amma gara oduu bal'innaatti dabarra. Poolisiin magaalaa Finfinnee haala waqtaawaa dawoo godhachuun qaamoleen dubbii nunnusuu fedhan hojii seera cabsitu tolchuu irraa akka of qusatan akeekkachiise. Wixata kaleessaa kana naannoo daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa bakka Filooriidaa jedhamutti gochaan seeraan alaa sochii nageenyaa booressuu akka raawwatames poolisiin magaalaa Finfinnee yaadachiisee jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii naannoo magaalaa Finfinnee keessaa fudhatamuun namoonni nurraa hidhamaniiru jechuun daandii cufuu isaanii poolisiin akeekee jira. Taateen kun kan raawwatame Bataskaana Qiddista Lidataa kan godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti argamu keessatti akka ta'es poolisiin addeessee jira. Namoonni Bataskaanicha keessatti walitti qabamanii namoonni magaalaa Finfinnee irraa naannoo Oromiyaa galuun nu jalaa hidhamanii jiru jechuun akka isaaniif hiikaman gaafachuun dhagaadhaan karaa cufaniiru jechuun ibsi poolisii kun addeessee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee garuu nami hidhames ta'e nami qabameeru akka hin jirre himuudhaan karaan akka banamuu qabu isaan yaadachiisus eeyyamamoo hin taane jechuun namoota kana komatee jira. Dabalataan illee abbootiin amantaa Bataskaanaa fi dargaggoonni kaan namni hidhameeru akka hin jirre ibsuun daandiin akka banamuufillee poolisii fi deeggarsa isaanii ibsuun daandiin cufamanii jiran akka banaman gaafatanullee eeyyamamoo hin taane jechuun jara kana yakkoomsee jira. Achira dhaabbachuudhaan humnootiin nageenyaa qindoominaan hojjechuun daandii bansiisuus poolisiin addeessee jira. Yennaa kanatti ammoo hooggantootaa fi miseensota poolisii irratti dhagaan darbatamuun miidhaan salphaa fi hanga miidhaa qaamaa guddaatti miseensota poolisii 19 irra gaheera jechuun ibsa isaanii keessatti poolisiin magaalaa Finfinnee hubachiiseetii jira. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii lama UNFPA fi UNICEF murtee seera hawaasummaa fi koorniyaa idil-addunyaa irratti Itoophiyaan keessa deebiin akka waadaa galtu gaafatan. Dhaabbileen kunniin Itoophiyaan gochoota ittisa kittaanuu dubartootaa irratti dhiirotaa fi ijoolleen dhiiraa Itoophiyaa tumsa gochuun shamarranii fi dubartoonni mirgaa fi dandeettii isaanii guutumatti akka dhugoomsan gargaaruu akka qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Waamichi kun kan dhiyaate ammoo guyyaa idil-addunyaa wal danda'uu 0FGM yookiin ammoo kittaana dubartootaa zero jedhuun kabajamu sababeeffachuun ta'uullee himamee jira. Itoophiyaan waggoota kurnan darban keessatti tatamsa'ina kittaanuu shamarraniitii fi dubartoota umuriin isaanii waggaa 15 haga 49 irratti bara faranjootaa 2005 dhibbantaa 74 ture, bara faranjootaa 2016 dhibbantaa 65 hir'isuu irratti guddina ajaa'ibaa galmeesteetti jedhee jira. Haa ta'uutii malee Itoophiyaan ammallee dubartootaaf shamarran dhaqna qabatanii jiran miliyoona 25 qabdi jechuun dhaabbileen kunniin addeessanii jiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Dr. Abubakar Kampooni mootummaan Itoophiyaa guddina haga ammaatti argamee fi dhaqna qabaa balleessuu fi waadaa galee fi baga gammaddan jechuun addeessanii jiru. Dhaloonni shamarranii itti aanu ammoo jireenya fayyaa qabeessa akka jiraatanii fi ilaalcha jijjiiruu fi dhiiraa fi ijoollee dhiiraa waliin hirmaannaan kennaa guddisuu dabalate walumaa galatti gochaa miidhaa geessisu kana xumuruu fi carraaqqiin kenna kan itti fufu ta'a jechuudhaan ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti sababi guddaan shamarranii fi dubartoota irratti dhaqna muruun raawwatamuu fi duudhaa aadaa fi seera walqunnamtii saalaa dubartootaa to'achuu fi kan raawwatamu ta'uu ni himama. Haa ta'uutii garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gochaan kun kan seera hawaasa idil-addunyaa danqu ta'uusaa ni addeessa. Hawaasni horsiifatee bulaa godina Gujii mootummaan akka isaaniif birmatu gaafatanii jiru. Hawaasni horsiifatee bulaa godina Gujii aanaa Agawaayyuu keessatti argamu sababa hongeen dheeratee fi
namaa fi horii irratti miidhaan dhaqqabaa waan jiruuf mootummaan deeggarsa akka isaaniif taasisu waamicha akka dhiyeessan kominikeeshiniin godina Gujii balballoomsee jira. Sababa hongeen dheerateen horsiisee bultoonni rakkoof saaxilamaa jiraachuu himatuun rakkoon isaanii kanaaf lammoo mootummaa fi deeggartoonni namoomaa adda addaa gargaarsa barbaachisu akka isaaniif taasisan gaafatanii jiru. Bulchaan aanaa Aagaawaa Obbo Taaddalaa Jeggaan ammoo aanichatti sababa hongeetiin miidhaan horii fi namarra gahaa jiraachuu ragaa ba'uun deeggarsi gama mootummaatiin taasifamaa jiru gahaa waan hin taanee fi dhaabbileen garagaraa fi abbootiin qabeenyaa miidhaa kana caalu dhufuu dandamachiisuu fi deeggarsa isaanii ammuma akka taasisan addeessanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa horsiisee bulaa Aagaawaa Obbo Dassaalany Duubee ammoo gama isaaniitiin akka aanichaatti horiin 72,000 fi namoonni 24,000 deeggarsa tattamaa akka barbaadan addeessanii jiru. Deeggarsi kunis sagalee nyaataa, marra horiitii fi bishaan dhugaatii akka ta'es addeessanii jiru. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenya kallattiin isin bira dhaqqabu amma lakkoomatti fufetti jira. Amma oduu maddeen alaarraa argannetti dabarra. Kirkira lafaa cimaa Tarkiyyee fi Siiriyaatti mudatee lubbuun lammiilee 2,000 olii dabaree jira. Tarkiyyeetti kirkira cimaa kaleessa dhaqqabeen lubbuun namoota 1,000 olii darbuu mootummaan biyyattii addeessee jira. Siiriyaattis kirkira lafaa daangaa Tarkiyyeetti dhaqqabeen haga ammaatti namoonni 780 ol lubbuun dabaruu isaanii dhaabbanni mirga namoomaa Siiriyaa Ingiliiz keessa qubatu akeekee jira. Ragaa hanga ammaatti argameen illee waliigalatti namoonni 2,000 ol ta'an sababa balaa kirkira kanaatiin lubbuun isaanii dabartee jirti. Jala bultii yaadannoo guyyaa warraaqsa Islaamaa sababeeffachuun Iraan sirreeffamtoota seeraa 10,000 ol gadhiichee jirti. Guyyaa yaadannoo warraaqsa Islaamaa bara faranjoota 1979 sababeeffachuun hoogganaan ol aanaan Iraanii warra mormii mootummaa irratti himatamanii hidhaman turan dabalatee sirreeffamtoota seeraa 10,000 olii ta'aniif dhiifama taasisanii jiru. Miidiyaaleen mootummaa biyyattii dhiifamichi hoogganaa ol aanaa Ayatollah Ali Khameneiin kan taasifame ta'ullee addeessanii jiru. Iraan keessatti baatii fulbana dabaree ajjeechaa dubartii sababa seera safuu cabsite jedhuun poolisiin erga qabamteen duuba mana hidhaa keessatti ajjeefamtee hordofee hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamaa turuun ni yaadatama. Mahansaa Amin intalti durraa gana 22 matatti hijaaba hin godhanne jechuudhaan ajjeefamtee turuun isaa kan yaadatamudha. Aangawoonni biyyattii garuu mormiin kun akka waan gargaarsa warra alaatiin ammas itti fufee jirutti himatu. Taatullee garuu gareewwan mirga namoomaatii fi falman haga ammaatti daa'imman 70 dabalatee mormitoonni 500 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u kagara 20 ta'an ammoo hidhamanii mana hidhaa keessatti akka argaman addeessanii jiru. Mormiin biyyattii guutuu keessatti taasifamaa jirus eega adabbiin du'aa jalqabame hojiirra oolfamee kaasee hirdhataa dhufee jira. Miidiyaan mootummaa Iraan dureen biyya dhiifama kana kataasisan eega hoogganaan haqaa dargaggoota hidhamanii kun warra ololaa fi dhiibbaa humnoota biyya alaatiin kakka'amanii jeequmsa keessatti hirmaatanii ta'uu xalayaan barreessanii fi duuba ta'uun gabaafameetii jira. Kabajamoo daawwattoota keenyaa waliif TV irraa oduuwwan keenya qabannee dhiyaanne fixannee jirra. Oduuwwan kana kasinitti himaa ture Amboruu Mashii ture waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa tura.